dhuguma na jaallachuusaa adda baafachuun dadhabe. Ani maqaan koo yeroo san Effin jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe Salaalee Fiichee keessatti yeroo ta'u barnoota koos hanga kutaa muraasaatti achumatti baradhee xumure. Akkuma umriin kiyya jabaatettis jireenya maatii koo fi jireenya mataa koo fooyyessuuf gara biyya Beeruutitti imala koo raawwadhe. Anis akkuma hiriyoota koo kaanii haalli erganaaf mijatee booddee toora sooshaal miidiyaa fayyadameen hiriyoota koo garaagaraa biyya hambaa fi biyya keessa jiran waliin wal dubbiseen nagaa wal gaafachuu jalqabe. Anis haala kanaan hariiroo jaalalaa kamiyyuu toon jalqabiin waggaa lama ergan xumuree booddee boqonnaadhaaf ayyaana Faasikaa kabajuudhaaf gara biyyaatti yeroon deebi'u wanti addaa tokko kan ani hin eegne na qunname. Harmeen koo akka dhukkubsachaa turte nan beeka. Sababa dhukkuba isheefis itti haawal anamtuuf yeroo garaagaraatti qarshii ergaan ture. Haa ta'uutii garuu mana galeen akkuma taa'umsa irra taa'etti harmee koo ijaan argachuu hin dandeenye. Anaan harmeen kiyyaa akka haadhaa fi akka abbaatti taatee na guddiste. Abbaan kiyyaa haadha manaa gara biraa waan qabuuf midhaayina isaa ani waa tokko hin qabu. Haadha kiyyatu waa hundumaatti natti rakkatee yeroo kanaatiin na gahe. Anis kaayyoon koo isheef dabarseen isheen akkanatti gammadduun barbaada malee kaayyoo gara biraan qabu. Haa ta'uutii garuu waggaa lama hojjedheen gara biyya kootti yeroon deebi'u harmee koo bakka ani kaayee ishee deemetti deebiseen ishee argachuu hin dandeenye. Kanaan booddees gaddi guddaanatti dhagahame. Kallachi jireenya koos garatti deemamaa jiru bitaanatti galee. Namoota tokko tokkoof haati ofii yeroo nama bira jiraattu homaa waan tokkoyyuu namatti hin fakkaatu. Haa ta'utii garuu yeroo nama biraatii deemtu wanta hedduu of biraa dhabna. Rakkinaa fi dhiphina keenya otoo nuti ittiin himiin kan nuuf beektu namoota hedduu keenyaaf haadhadha. Yeroo ishee bira jiraannu wanti kun nutti mul'atu. Haati koo baay'ee namiitee na biraatii sokkite. Ani abbaa biraarraatii dhaladhus obboloonni koo warri kaan garuu abbaan isaanii abbaa kiyya waliin tokko miti. Abbaan isaaniis harka qalsadha. Abbaan koo garuu qabeenya qaba. Isatti maqeen jiraachuu nan danda'an ture. Haa ta'utii garuu obbolaa koo dhiiga tokko gadameessa haadha tokko keessaa waan baaneef obboloota koo seeraan gargaareen barsiisuun qaba jedheen otoo homaan rakkatiin ammas gara biyya hambaatti deebi'een dalagaa hojjedheen obboloota koo barsiisuu jalqabe. Rabbiif galanni haa ta'utii hanga humna koo isaan gargaareen yeroo ammaa kallee isaan barsiisaan jira. Hanga haadhaa isaaniif gahuu baadhullee akka obboleettiitti garuu isaanuma jira. Otuun haala kanaan biyya hambaa keessa jiraachaa jiru jalqabuma imala koo lammaffaa irratti toora sooshaal miidiyaa feesbuukii yotoon fayyadamu dargaggeessi maqaan isaa Biiniyaam jedhamu dhalataa magaalaa Naqqamtee gaaffii jaalalaa irra deddeebisee na gaafate. Anis ati simboo qabeessadha hanga yoonaa jaalallee qabduutii moo maaliif na gaafatta jedheen yeroon gaafadhu ani jaalallee maqaan ishee abalu jedhamuun qaba kan isheen fakkaattu kanadha. Haa ta'uutii garuu amalli ishee amala koo waliin ta'uu waan dideef anaaf ishee walii galuu waan hin dandeenyeef ani ishee dhiisuu nan fedha. Kanaan booddees nan ishee dhiisaa naan jedhe. Anis yeroo hedduu haala isaa irra deddeebiseen erga hordofee booda dhugaa natti fakkaatee gaaffii jaalalaa isaa nan fudhadhe. Anaa fi Biiniyaamis jaalallee walii taane. Kana duratti anaaf inni nama qaamaan wal hin beeknee fi inni anaan eenyu akka ta'e kan nan beekne anis isaatiin eenyu akka inni ta'e kan ani hin beekne. Haa ta'utii garuu lamaan keenyi eenyummaa keenya kan walitti fi jaalala qofaadhaan kan walitti dhiyaannedha. Yeroodhaa gara yerootti guyyaadhaa gara guyyaatti anaa fi jaalalleen kun otuu walii hin bilbiliin gonkumaayyuu hin oollu. Akka kaayyoo fi karoora koo duraatti galuu hangan dalagaa koo biyya hambaatti xumuree galutti jaalala nama kamiinuu waliin akka hin seennetti ofiif karoorseen ture. Haa ta'utii garuu dhabuun haadha koo waan hedduu waan natti hir'iseef tarii jaalalleen koo namaddii dhaabbatee hir'ina kana hinnaaf guuta laata kan jedhuutiin jaalala kana keessan seene. Innis baay'ee na jaallachuun haadha isaallee wal na barsiise. Haati isaa suuraa kiyya argitee
baay'ee gammaddee bilbilaan anaa fi Biiniyaam eebbiste. Haa ta'utii garuu kana gidduutti akka carraa ta'ee baatii 4 oliitiif guutuu Wallaggaa fi Boorana keessatti yeroo darbe tajaajilli intarneetii citee waan tureef jaalallee koo waliin yeroo hundaa haasa'uun baay'ee natti ulfaatee ture. Haa ta'utii garuu torbeettis haa ta'u torbee lamatti qarshii guuteen kallacha yookaan immoo daayirektii bilbilaa ture. Neetworkiin baduunsaa yeroo rakkoon uumamutti obsa akka walii qabaannu anaaf isa gidduutti barsiise. Yeroo tokko tokko jaalalli namoota tokko tokko neetworkiin yookaan immoo intarneetiin gaafa badu achumaan wal dagatama. Haa ta'utii garuu kan koof kansaa kana hin taane. Komaandi poostiin magaalaa Naqqamtee keessatti waan hammaateef dargaggoota garaagaraa reebuu hidhuu fi ajjeesuun waan hammaachaa dhufeef Biiniyaamis sodaatee hojii barbaacha gara magaalaa Finfinneetti dhufe. Yeroo kanattis magaalaa Hoorotaa kireeffatee jiraachuu eegale. Akkuma magaalaa Hoolotaa galeenis turtii guyyoota muraasaa booddee ammaaf hojii waan hin arganneef hangan hojii argadhutti qarshii naaf ergii na deeggaruu qabdaa naan jedhee na gaafate. Anis duraan maal hojjettee jiraattaa jedheen yeroon isa gaafadhu magaalaa Naqqamteetti dhuguma hojii hin qaban ture. Haa ta'utii garuu amma erganas dhufee hojii barbaaddachaa waan hin jiruuf qarshii hin qabu naaf erginaan jedhe. Anis haalli isaa waan na shakkiseef siin ergaa garuu immoo xiqqoo obsiin jedheeni. Kanan beela haa jiru ammadha. Xiqqoo obsi kan ati naan jettu isa kamii fi qarshii kan ani barbaadu ammuma naaf ergii yeroo rakkoo koo kan naaf hin taane yoom naaf taata jechuun Biiniyaam koo na gaafate. Anis qarshii erguufiin dura guutummaa guutuutti dargaggeessi kun ana waliin jiraachuusaa mirkaneeffachuu waan hin barbaadeef jaalallee isaa duraa isheerraa adda baheera naan jedhe waliin jiraachuuf jiraachuu dhiisuu isaanii adda baafachuuf toora feesbuukii gara biraa baneen mucayyoo kanan gaafadhe. Dargaggeessa Biiniyaam jedhamu beektaa jedheen yeroon ishee gaafadhu lakkii anoo san beeku eenyudha inni immoo jechuun na gaafatte. Anis karaa adda addaa tooftaa adda addaa fayyadameen mirkaneeffachuudhaaf yaalus haa ta'utii garuu akka nama isa hin beeknetti haasa'uu isheetti fufte. Ani haala kanaan ishee gaafadheen ganama bariisaa Biiniyaam immoo nama akkanaatti maaliif akkana jettee gaafatte jechuun kan ani ishee gaafadhe iskiriinshuutii isaa suura kaastee kan ergitee fi Biiniyaam anaafis erge. Anis ammayyuu waliin dubbachaa jirtu kaa jedheen yeroon isan gaafadhu lakkii ati maaliif dubbii na barbaaddaa na qoruudhaafis feesbuukii gara biraa banattee anaan akkan si jaalladhu na amanaan jirtu moo jechuun na gaafate. Lakkii maqaa kiyyatu wal fakkaate malee ani toora feesbuukii gara biraa banadheen nama gara biraa waliin waa'ee keenyaa soofnee jechuudhaan kanan godhe isan kaade. Wanti ani sarraatii hubadhe hiriyaasaa duraa waliin ammayyuu taphachaa akka inni jirudha. Qarshii koos erguufii ta'ee guutummaa guutuutti of amaneen isatti of kennuu baay'ee sodaadheen jira. Ani ofii kiyyaa baay'een isa jaalladha. Waggaa tokko booddees gara biyyaatti deebi'een isa waliin bultii dhaabbadheen jiraachuun barbaada. Haa ta'utii garuu hinna jaallataa nan jaallatu kan jedhu hiriyaasaa duraa waliin jira hin jiruuf kan jedhu gaaffii natti ta'ee baay'ee na rakkisee jira. Mee hiriyoonni koo maal akkan gochuu qabu haala kamiitiin akka inni na jaallatuu fi nan jaallanne addatti baafachuu hin danda'u yaada keessan komentii jalatti naaf qooda. Ana obboleettii keessan yeroo san F Beeruutirraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessanii fi ato'ichaa guyyaa har'aa xalayaa obboleettiin keenya yeroo san F Beeruutirraa nuuf ergite siniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif muuxannoo irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya yaada kee sagaleedhaan nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jechuun barbaada. Kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee maal gochuu haala kamiitiin jaalalleen ishee kun guma ishee jaallachaa jiraachuu fi jiraachuu dhiisuusaa haala ittiin adda baafachuu dandeessu muuxannoo jireenyaa ofiif qabdan irraa akka qooddanii fi kabajaanis gaafadha. Egaan qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Laayikii fi sheer gochuun deeggarsa keessaniin na waliin turaa jechaa namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan illee anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaaf seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannanuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabiskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa yoo qabaattan
qabaattan karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa Duwwaa 937 karaa teelegiraamii naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Hanga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniif illee guddaa galatoomaa jechaa qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeeti. Qophii gara biraatiin sa'aatii booddee hanga walitti deebinutti turtii gaarii.